karaa garaagaraa keessattuu biyya alaa keessatti carariidhaan waan garaagaraatiin nu keessaa balleessuu ni danda'u malee dhibee baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kunis yoo namni fayyuu danda'u immoo birrii miiliyoonatti kan ba'u fixeeti jechaadha kan inni fayyu. Egaan maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kiristoos, ijoolleen keenya Looroo Maariyaam lafaaf bakka jirtan maratti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani Waaqayyoof haa galatu nagaa kooti. Egaan akkam nagaa keessanii? Hundumti keessanuu biyya alaas biyya keessas kan jirtanii bakkuma jirtan maratti nageenyi Waaqayyoo dachaadhaan isiniif haa baay'atu. Egaa kun Sanbii Tiiviidha. Sanbiin Tiivii sagantaa garaagaraa isin biraan ga'a. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara yuutuubii kanaa dhuftan baga nagaan dhuftan jecha yuutuubii keenya kana sabiskiraayib gochuun akka maatii keenya taatan isin gaafanna. Kana malee viidiyoo kana laayikii gochuudhaan akka jammartan isin gaafanna. Maatii keenya kan turtan immoo maatiin Sanbii Tiivii hundumti keessanuu akkam nagaa turtanii bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaan arjummaa fi dhiifamni Waaqa keenyaa araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa akkasumas hunda kan caalu jaalala duuka buutotaa Waaqayyo nuuf haa kennu. Eebbi toloota abboota keenyaa hunduma keenya faana haa ta'u. Akkam nagaa keessanii? Egaan guyyaa har'aa kana akkuma mata duree isaarraa argitanii gaaffii namoota baay'eetiin namoonni baay'een na gaafataniitu karaa sooshaal miidiyaa karaa waasaappii karaa garaagaraa gaaffii na gaafataniifidha jechaadha. Yeroo hunda waa'ee koronaa kittibaata koronaa kanaan ilaalchisee jechaadha. Egaa biyya keenya Itoophiyaa dabalatee biyya garaagaraatti dirqamaanis talaallii koronaa kana kittibaata jedhamu kana fudhachaa jiru waan ta'eef jechaadha. Egaa kanaafiyyuu talaallii koronaa kana fudhachuun ni barbaachisa moo barbaachisu yoo fudhanne maal ta'a kan jettan ni jirtu. Kanaafiyyuu gaamma jalqabumayyuu gaa koronaan kun akkamitti akka dhufe maaliin akka dhufe gaa kanaan duras illee kakkaasneerra. Fakkeenyaaf akkamitti akka dhufuu danda'u dhibeen akkanaa kun sababa maalitti akka dhufuu danda'u eenyu akka fiduu danda'u jennee kaasnee turre jechaadha. Wantoota tokko tokko irraan kan ka'e kanaan dura akkuma koronaan dhufeen tureera viidiyoo jedheera natti fakkaate. Egaan dhibeen guguddoon akkanaa kuni fakkeenyaaf dhibeeleen guguddoo qorichi isaanii ulfaataa ta'e qorichi isaanii illee hin jiru kan jedhaman hedduu jira jechaadha. Isaan keessaa tokko koronaan reefu kan dhufe haa ta'u malee jechaadha. HIV/AIDSiin jira, kaanseriin jira, koronaan kunis immoo jira jechaadha. Egaa HIV/AIDSiin qaama keenya hunda kan to'atu yookaan immoo dhiiga keenya keessatti kan argamudha jechaadha. Seelii dhiiga adii keenyaa fixuun bakka namni immoo seelii dhiiga adii isaa yoo fixe dhibee dandamachuunsaa baay'ee gadi deema jechaadha. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko namoonni qoricha kana liqimsanii kan natti wayyii akkas jedhu. Amma fakkeenyaaf akka ogeessonni fayyaa jedhanitti qorichi nuti liqimsinu kuni mallattoo kan kennudha jechaadha. Kan yeroo isin jedhu amma fakkeenyaaf dhibee tokko yoo nu dhukkubu garaa keessa osoo nu dhukkubee qoricha ni liqimsina. Daawwaan nuti liqimsinu sun deemee bakka qorichi kun kanaaf jedhamee bakka nuuf kenname sun irratti jaarmiin garaagaraa baakteeriyaan garaagaraa nu rakkisuu danda'a. Waan dhibeen keessa keenya jiru sun qaama keenyaaf wanti hin taane sun yeroo argatu jechaadha deemee irratti milikkita godha jechaadha bakka sun. Yoo kana seeliin dhiiga adii keenya immoo deemee bakka irraa milikkita ta'e bakka qorichi sun milikkitatti godhe sun deemee balleessa jechaadha. Inni dhabamsiisaa yeroo sun dhibee sun illee nutti furuu danda'a jechaadha ogeessonni fayyaa jedhanitti. Kanaaf HIV/AIDSiin kun immoo gaa seelii dhiiga adii keenyaa waan fixuuf seeliin dhiiga adii keenyaa dhume jechuun immoo nuti immoo dandamachuu hin dandeenyu. Dhibee nutti dhufu hunda dandamachuu hin dandeenyu jechaadha. Dhibee xinnoodhaan miidhamuu du'uu dandeenya, qufaadhaan illee du'uu dandeenya jechaadha. Egaa utaallonni jedhamu kunis akkuma dhibee koronaa faati jechaadha. Kan to'atamuudha ta'eeti malee hin darba jechaadha kunis. Kanaafiyyuu kun seelii dhiiga adii keenyaa fixa.
Dhibeen kaanseriin kun immoo kaanseriin kan kalee jira, kan sammuu jira, kan marrimmaan jira, kan gara lafee jira, kan gara garaatu jira jechaadha. Waaqayyo kan jalaa nu baasuti dhibee hamaadha jechaadha kun. Kaanseriin kun guutummaan guutuutti nu booji'aa nu dadhabsaa deemee booda nu ajjeesa jechaadha. Kanaaf egaa dhibeen kunis haala kanaan qoricha kan hin argamnedha jechaadha. Qoricha yeroodhamaaf yookaan immoo kaanserii sun karaa garaagaraa keessattuu biyya alaa keessatti carariidhaan waan garaagaraatiin nu keessaa balleessuu ni danda'u malee dhibee baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kunis yoo namni fayyuu danda'u immoo birrii miiliyoonatti kan ba'u fixeeti jechaadha kan inni fayyu. Egaan inni kan biraa koronaan kun immoo jechaadha. Koronaan kun immoo fakkeenyaaf somba keenya qabate sombi keenya immoo akka hin arganne jechaadha. Qilleensa deddeebisa onnee keenya faana wal qabatee qoonqoo keenya cufaa qilleensa akka hin arganne nu gargaara. Namni immoo hin arganne qilleensa hin arganne taanaan ni ukkaamame taanaan immoo ni du'a waan ta'eef haala kanaan jechaadha. Egaa kun hundiyyuu akkamitti dhufe dhibeen hamaan kun eessaa dhufe abaarsa waaqaati moo akkamitti dhufe jechuu dandeenya. Egaa abaarsa waaqaas ta'uu danda'a. Waaqayyo egaa yeroo obsasaa fixatee karaa garaagaraatiin nu adabuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu egaa irra caalakaa warroonni addunyaa kana booji'uu barbaadan 66 kan jedhaman illuminaatizeeshinii warroonni hordofan jechaadha. Addunyaa kana balleessuuf ka'aniiru waan ta'eef dhibee hamaa kana isaantu laaboraatoorii keessatti oomisha jechaadha. Laaboraatoorii keessatti oomishuudhaan gara uummataatti gadhiisu. Uummanni immoo ni dhuma. Kaayyoon isaanii addunyaa kana fixanii nama 500 qofaan bushuu barbaadu jechaadha. Akka barbaadanitti jechaadha. Viidiyoo hammeenyaa garagaraa ni hojjetu, kan uummanni ittiin gufatu, wantoota garagaraa ni taasisu. Namni isaanitti dabalame qabeenyaan beekumsaa waan garagaraatiin ni beekama. Seexanaaf dhiiga isaanii kenna. Mallattoo seexanaaf dhiiga isaatiin mallatteessa jechaadha namni akkana. Egaa kaayyoon isaanii kana waan ta'eef silas addunyaa kana balleessuu waan barbaadaniif addunyaa kana immoo balleessuu kan danda'u dhibee hamaa akkanaa kana jechaadha. Ilaala koronaan nama meeqa fixe biyya alaa keessatti, biyya Xaaliyaan keessatti, biyya Ispeen keessatti, keessattuu biyya Xaaliyaan, Faransaay, Xaaliyaan keessatti uummanni qarshiidhaan fayyuu waan dadhabaniif qarshii isaanii baasanii magaalaa keessa bittinsaa turan. Qarshiin kun nu fayyisuu hin dandeenye jedhan. Biyya Ispeen keessattis abbaan qabeenyaa beekamaan biyya suni ni du'e. Abbaan qabeenyaa akkamii jechaadha. Baankii qaba jedhama. Birriin kun abbaa koo fayyisuu hin dandeenye. Birriin isaa abbaa koo fayyisuu hin dandeenye jettee intalli isaa murtoo ishee murteessiteef dubbii isheen dubbatte yeroo garagaraatti miidiyaa irra bahaa ture jechaadha. Kanaaf hammeenya bakka dhibeen kun namoota hedduu fixeera jechaadha. Namoota hedduu xarageera. Biyya Chaayinaa keessaa ka'ee laaboraatooriidhaan jechaadha. Amma fakkeenya biyyi tokko biyya akka Ameerikaa fa'aa kun biyya akka Chaayinaa fa'aa kun akkasitti ni hojjetu jechaadha. Dhibee ofumaa hojjetu. Amma fakkeenyaaf kompiitara keenya silkii keenya ilaala. Vaayirasii garagaraa ni qaba. Faayila keenya akka balleessu. Kompiitarri amma vaayirasii hin godhata. Vaayirasii kana ofii hojjetu beekaa. Vaayirasii kana hojjetanii aantii vaayirasii kan jedhamu immoo vaayirasicha immoo kan balleessu faayila biraa qoricha isaa immoo ofuma isaanii hojjetu ilaalame. Aantii vaayirasii kan jedhamu jira. Ismaadaaf kan jedhamu immoo vaayirasoota kompiitara keessa jiran filaashii keessa ni balleessa ni qulqulleessa. Seeraan akka hojjetu taasisa. Akkamitti hojjetame qorichi vaayirasii kana ilaala. Ofii isaanii beeku jechaadha. Ammas warroonni dhibee koronaa kana beekan qoricha isaanii beeku jechaadha. Garuu addunyaan ittiin haadhumu jedhaniiti jechaadha. Akka barbaadan gochuuf jechaadha addunyaa kanaan. Hubadhaa. Egaa kanaaf amma immoo talaallisaa dhufe jedhanii waraannannuma akkam dhiisnu warroonni jettan. Namoota na gaafataniif ani waraannatiin jedhee nan deebisaa ture. Waraannatiin haadheen. Egaa namoota waraannatanirraa fi namoota waraannatan namni argan immoo ragaa isaan nuuf ba'an baay'ee ajaa'iba jechaadha. Egaa namoonni waraannatan hundi isaanii harka isaaniirra waraannatanii harki isaanii akka dhukkube jechaadha. Harki isaanii baay'ee dhukkube. Baay'ee tokko dhukkubsannee. Eenyummaa keenya wal ilaalle namoonni jiran jiru. Bakka eenyummaa ofii kan dagachiise illee jira. Keessattuu immoo kan waraannatu nama maatii hin qabne jechaadha. Dargaggeessa. Hubadha akkas jedhanii.
foormii qaba. Kan hin heerumne kan hin fuune akkas ta'uu qaba. Akkasiis addaan qoodanis nama akkanaatiifis kan kennan qabu natti fakkaate. Kan dhashees kan dhales namni guddaanis hin fudhata garuu gosa gosaan adda babbaasanii haala kanaan taasisan jechaadha. Fakkeenyaaf amma isaan dhiira akka fuudhu gochuu danda'u. Qoricha kanaan qoxaaxaranii yookaan immoo booji'anii akka barbaadan gochuu danda'u jechaadha. Sammuu nama suni kittibaata kanaa waan barbaadan gochuu danda'u. Kanaaf haala kanaan jechaadha isaan deddeebi'an. Nama baay'eetu dhukkubsannee kan jedhe arginirra jechaadha. Kanaaf warroonni isin quunnamu yoo jiraattan yoo dhiistan baay'ee natti tola jechaadha. Naan akka kootti otoo waraannachuu baattanii Waaqayyoon yoo kadhattan jechaadha. Amma yoo ijoolleen garagaraa natti himu waraannu jennee dinneeti namoota wajjin jiraatan bakka itti hojjetan hunda isaanii koronaan qabee anaan garuu nan qabne ani Waaqayyoo koo kadhadheeni kan jedhanii jira. Kana malee immoo buleettiin keenya tokko ani kittibaata kanas hin fudhadhu dheendidee koronaanis qabinaan jedhanii sanbooda bishaan ala busheen irratti kadhannaa taasiseen akka sabalaatti jechaadha. Sanbooda bishaanicha dhugee bishaanicha diddibadhee ittiin niqadhee nagaa kun ta'e. Waan garagaraa jira raajii garagaraa jechaadha. Kanaafiyyuu kan Waaqayyoo caalu hin jiru waan ta'eef Waaqayyootti citaa isiniin jechuun barbaada. Namoonni dhibee koronaa kanaan bakka ilaalcha garagaraatti nama galchu jechaadha. Namoonni waraannatan bakka dhukkubsanne jedhu malee fayyine kan jedhu hin jiru waan ta'eef jechaadha. Kanaaf egaa irraa akka of eegdanii isiniin jedha. Egaa koomentii keessan naa barreessaatii yaada keessan fudhadhee waa'ee 666 jedhamu sirriitti gadi fageenyaan beekuu barbaanna yoo jettan irra deebi'ee tanan jechaadha. Viidiyoo tokko 2-3 jedhee tanan waa'ee isaanii koorsii isiniif nan kenna. Kanaafiyyuu barachuu barbaanna yoo jettan naaf ibsaa koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin barsiisa jechaadha. Egaa walumaa galatti egaa fudhachuu qabna moo fudhachuu hin qabnu warroota naan jettan hundumaaf egaa yoo isiniif danda'ame otoo dhiistanii yoo dirqamadha ta'ee isin dirqisiisanii karaa lubbuu keessanii karaa hojii keessanii isinitti dhufan immoo kadhannaa guddaa taasisaatii maqaa Waaqayyootiin eebbisaatii jechaadha. Qorichicha eebbisaatii yeroo kadhattanis yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu jedha abbaatachinoo jedhaatii Waaqayyoon kadhadhaatii qoricha naaf haa ta'u. Waan kun gidiraa waan kun hammeenya yoo ta'e akkanarratti hin hojjenne yaa Waaqayyo koo jedhaatii waraannadha. Waaqayyoon hin caalu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf haala kanaan yoo taasistan baay'ee namatti tola jechuufani. Egaa walumaa galatti haaluma kanaan adeemaa isiniin jechuu jaaladha jechaadha maatii Waaqayyo. Waan na gaafachuu barbaaddan yoo jiraatu immoo na gaafadhaa. Walumaa galatti garuu haala kanaan osoo deddeebitanii natti tolaa jechaadha. Egaan hanga ammaatti egaa waa'ee kanaati kan nuti baranne egaa akkuma isinii kaase amma fakkeenya biyyaan illee yeroo wal lolan qorichaan bakka dhibee akkanaa kanaan wal lolan Ameerikaa fi Chaayinaa yoo wal lolan Chaayinaan dhibee tokko hojjettee Ameerikaatti erguu dandeessi. Ameerikaan immoo dhibee kanaan rakkatti booda immoo qoricha kanaan natu qaba jettee Ameerikaa boojii ishii jala galchuu ni dandeessi. Ameerikaanis akkasuma jechaadha. Biyyoonni guguddatan kun qoosni isaanii bakka meeshaalee guguddaa meeshaalee waraanaa guguddaadhaan kan karaa lubbuu namaatiin deemamudha jechaadha. Taphni isaan taphatan lubbuu namaarratti kan qoosanidha jechaadha isaan. Haala kanaan jechaadha kan isaan deeman. Kanaafiyyuu kanarraa of qusachuu qabna nuti warroonni biyya garagaraa jiru jechaadha. Keessattuu namoonni ardii Awurooppaa keessa jirtan warroonni viidiyoo kana ilaaluudhaaf carraa argattan isinillee akka of eegdan bakka garagaraatti jechaadha. Egaa biyya garagaraarraa kan na daawwattan ni jiru. Biyyoota Arabaa keessa qofa osoo hin taane Ameerikaa keessa akkasumas illee biyya Jaarman Oostiriyaarraa obboleettiin keenya tokkos yoo tarii viidiyoo kana ishee bira gaate Oostiriyaa biyya jedhamurraa kan na daawwattu ni jirti. Akka carraa ta'ee asitti illee dhuftee wal argine mana amantaa kanaan dura gargaaraa turtan illee gargaartee kan deemte obboleettiin keenya tokko ni jirti. Dhalattuu biyya Ambooti. Egaa ishiin illee yoo tarii viidiyoon kun ishee bira gaate nageenyi koo siif haa baay'atu jecha. Egaa namoota hedduudha jechaadha kan na daawwatu biyya garagaraa keessa taa'e jechaadha. Hundumti keessanii yoo maqaa Waaqayyootiin bakka jirtanitti of eegaa. Keessattuu Itoophiyaa irratti jechaadha kaayyoon isaan ijoollee Itoophiyaa fi biyya Itoophiyaa jedhamtu kana dhabamsiisuudha. Jalqabni biyyaas dhumni addunyaas jalqabni addunyaas Itoophiyaa kana waan taateef Itoophiyaa kana booji'anii keessa jiraachuu barbaadu jechaadha.
nuti amma viizaa biyya Ameerikaa biyya garaagaraa argachuun akkuma nutti ulfaate kana jiraataa biyya achi jedhamuuf biyya biraa jedhamuuf akkuma nutti ulfaate kana isaan immoo bara dhumaa sun jala jechaadha Itoophiyaa biyyi hunduu gara Itoophiyaatti inaannaa jechaadha biyyi hunduu Itoophiyaa yeroo sun hundaa ol taatee ol jettee waaqayyo kan ishee eebbise akka ammaa kana lola osoo hin taane nageenyaaf jaalalaan yeroo jiraattutti biyyi hundiyyuu Itoophiyaa jiraachuuf biyyi yeroo hawwu ni jira ni dhufa jechaadha. Kanaaf bara sunitti hunduu gara Itoophiyaa dhufu jechaadha. Kanaaf biyya keenya kana hunduu ni barbaada waan ta'eef waaqayyo nagaa jaalalaan nu haa eegu. Kan dhagahamu hundayyuu waaqayyo nurra haa dabarsu. Ijoolleen biyya Itoophiyaa biyya garaagaraa jirtan nagaaf jaalalaan waaqayyo isin haa eegu. Akkuma nagaan isin baase nagaan biyya nagaatti deebi'a. Waaqayyoon kadhadhaa biyya keenyaa fi nagaa ta'a. Egaa amma ammaatti kan nu barsiise kan nu gorsee maqaa Waaqayyoo kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Barnoonni keenya har'aa kanuma ture. Egaa komentii keessan irratti ilaaleen barnoota waa'ee 666 kanaan itti fufuu dandeenya. Egaa yoo waaqayyo jedhe immoo har'a galgala laayiviidhaan wal arguu dandeenya. Sa'aatii 3 walakkaa booda jechaadha yoo waaqayyo jedhe. Kanaaf nagaa ta'a kabajamaa ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa daraa sheerii akka gootan kana malee hundumti keessan laayikii godhaa. Yoo laayikii gootan namoota addunyaa kana irra jiran hundaaf akka ga'uuf carraa guddaa qaba jechaadha. Laayikii isin gootan jaalatameera namni hunduu ilaaluu qaba jedhee yuutuubiin akka sirriitti ilaalamu taasisa waan ta'eef maqaa waaqayyootiin warroonni haaraa sabiskiraayib laayikii warri maamiltoonni keenyas sheer laayik akka gootan isiniin gaafadhaa isiniin jedha. Sabiskiraayibii tokko qofa gootu jechaadha. Diimatee yoo jiraate ishuma diimtu sun tuqxanii gurraachistu jechaadha. Namoonni kaan irra deddeebitanii kan tuqxanii jirtu waan ta'eef jechaadha. Egaa nagaa ta'a kabajamaa buliisa keessan faarfataa Akiliiluu yookaan Naatiin ture. Kabajamaa nagaa ta'a. Ijji nagaan nu argu galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen.